guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tore'an kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waan ta'eef namni simmiitan tokkittiin hin jiru bakka duuteetti jedhame kunoo ajandaa ta'e raasaame horiin bade kan barbaadamuu fi isa jiruufi isa hafeef jechuudha. Kun barnoota sinii ta'ee waan akkasiirraa of eeguu qabdu fagaachuu qabdu. Du'uu wanni jedhamu sun tokko wanni biyya dunyaa kanarratti ittiin isaa du'amu hin jiru. Dura kan beekutti durbi yoo biyyatti manatti ulfooftee bakka irratti hin qabdu. Waan gootu hin qabdu. Kalas kanaa mannaa jettee of ajjeefti yookiin qorichaan yookiin immoo waan ta'een. Amma immoo wanni sun hin jiru. Maashaallah ijoollee isa kan danda'ame of eeggataa jiru waan akkanarraa. Wanni of nama ajjeessu tokko kan jedhee mirkaneeffatanii shamarran of jajjabeessuu qabdu, wal jajjabeessuu qabdu, rakkoo walitti himachuu qabdu. Yoollee waa waliin goone waa hundee namni sitti himate maallaqa seenaa. Yoo namni rakkoo isaa sitti himate dirqama maallaqa qofaa miti. Yaada sirra barbaada. Yaaduma gaarii siifan jira. Abshir. Yoo waa si ta'uu dadhabes an obboleettii keessi biran jira. Obboleessi keessi biran jira. Wal jechuu aadaa godhannu. Ijoolleen waan akkasii yaaddan wallaahi jireenyi asirratti hin dhaabatudha. Rakkoo amma keessa jirtan oolee tumbulin bor keessaa baatani. Rakkoo darbuu jettanii wanni hin darbine hin jiru. Rakkoo darbuu jettanii of hin ajjeesina wayya dubbadhu. Ani maal jechuun barbaade si galee yeroo danu agarraa nama ijoollee durbaa of ajjeesuu dandeessaa. Haati kee abbaan kee obboleessi kee maallaqa waggaa 6 waggaa 7 biyya alaatti hojjette si dhowwachuu danda'a. Sichaan abdiin qabattee of hin ajjeesinu. Maaliif beektaa? Wallahi Rabbi bor ituwat hin beekin rizqii bal'aa sii kennee jireenya keessi jiru. Ayina ijoolleen danuu biyya Arabaa keessa jiran immoo kan isaan of ajjeesanuuf waa'ee maallaqaatii fi waa'ee jaalallee amananii biyya baana lagaru yookiin fuudhee qabeenya isaaniitti ergataniin fuudhee isaan eegeeti. Dhibbaa dhibbuun sanitti himu baay'ee sinii galee. Kanaaf jireenyi itti fufa. Ila dhiirri yoo deeme warra shamarranii wallahi dhiirri biraa sinii dhufa. Dhiirri lafarra guutee jira dhiirri yoo deeme dhiirri biraa hin dhufa. Dubartiin yoo deemte dubartiin biraa hin dhufti. Sinii galee garuu lubbuun kee duuteennaan kalaas deebi'uun hin jiru. So kanarratti bal'inaan gorsa sin barbaachisa garuu hin dhageessanu simmeetii keessan yeroo sana qofa yaaddu simmeetii keessan wallahi mucaan kun 2 minutes daqiiqaa lama qofa tutti yaaddee maaliif of ajjeesa jetteetu of gaafattee daqiiqaa lama bara wallahi of hin ajjeestu boonii nama beektu akkanaa miti namoonni barumsaan baran namni miidiyaa kana jiru of hin ajjeesu daqiiqaa lama tuteesseetti yaaddee itti yaadne malee boonii murteessite lammaffaa immoo nama isin abdatteetu mucaa kana nyaatee baay'ee nama isin abdattee lafaa qabdutu haadhaaf abbaa sii caalaa rabbii gaditti abdatteetu mucaa kana nyaate yeroo isin jedhu itti himatteetti mucaan kun boruu abdiin informationii qabamu jettu nama wayitti himattee jennaan namni sun mucaa kana qaqqabuu dadhabe mucaa kana dhimma keeti jedheen mucaa kana lubbusii hambisuu dadhabe malee himatteetti mucaan kun isinii galee akkanan ta'e barii maal wayyaa baqqaan of ajjeese yeroo isin jettuuni abbaa ta'e dhimma keeti yoo jedheen yoo miiseejii si ilaalee callumeedha yoo sagalee si dhaggeeffattee callumeedha yoo bilbila si kaasee itti dubbachuu didi yoo gaafa ishiin awwaalamtu laalaa callisaati nama sirriitti boo'u namni sirriitti boo'u miidhama mucaa kanaa beeka baay'ee namni sirriitti xiqqifatee boo'u waa lamaaf bu'a gaafa du'a ishee tokko gaabbiidhaaf bu'a gaabbii waan sana ishee gargaaruu dideef bu'a lama ishee jaallataaf bu'a baay'ee riyaa ta'uu danda'a dubartii ta'uu dandeesse dhiira ta'uu danda'a. Ani kanan jedha kanaaf booda laayivii mana kootis nan bana naasofna obboleettii keenya rabbii biyyatti salphisu waan jiru immoo hordofnee isinitti himname. Yaadannoo naa bilbili yeroo sii mijatu. Teen bilbila abdii kolfaadhu dhugaa waaqayyooti jalqaba maatii ishii fi firoottan hiriyoota ishiitiif jajjabina hawwina. Akkuma tammakaas ta'e waan baay'een jira beektaa namni keenya gaafa lubbuun jiru irra gaafa du'e walleellisa sii galee gaafa lubbuun jiru walitti siqee rakkoo waliin baratu gaafa namni keessan dhufee waa sitti himatu maqaa nama sanaa ol baasuudhaaf rakkata biluun karaa keessaa dhufee akkasnaan jedhee jedha isa kan ol baasuudhaaf rakkata yookaan koomentii 2 yookaan foloo 2 yookaan laayikii tokko argachuudhaaf maqaa nama ol baasuudhaaf oolata gaafa keessaa garuu gaafa namni ciniinnatee beela'ee rakkoo isaa sitti himatu
maqaa isaa ol baasuudhaaf rakkata. Ebiluun akkas naan jedhe jedhee itti kolfisiisuudhaaf yookaan yaada nama sana ceephisiisuudhaaf itti maraata malee rakkoo isaa qaqqabuudha namni kaatu hin jiru. Isa dhugaadha. Yeroo baay'ee argineerra jechoota waggaa jaha darban hin deebi'anii as nama ciggaasisan wantoonni baay'een jira jechuudha. So adaraa keessan rakkinni isin darba. Aariin isin darba. Garuu lubbuun takka baate yoomiyyuu deebi'uu hin dandeessu. Yoomiyyuu mucaan kun darbite. Isa dhugaadha. Yeroo baay'ee yeroo itti duulamuun argina. Yeroo abbaan barbaade akka barbaadetti gad deebisee akka barbaadetti arrabsamuun argina. Waan ta'e namni gaafa jireenya isaa mo'achuudhaaf waan isaan fakkaanne nama isaaf hin malle jecha isaaf hin malle baatee halkaniif guyyaa imalu waan baay'ee jedhama. Kanaafuu karaa garaa garaatiin maqaa namaa meeshin gochuurraa jechoota hawaasti hin barbaanne meeshin gochuurraa of qusachuun illee barbaachisummaa qabu. Namoota baay'ee argaa jirra. Isa dhugaa rabbiin sin jedhaate jechuudha. Waan nama ciggaasisu hedduu isa jira. Hin beektaa abdii. Waan baay'ee jechuun kana jennee wanti hin dubbanne hedduun jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti wanti isin of eeguu qabdan hanga qaamni seeraa tokko waan hawaasaa ibsa godhu ibsutti maqaa namaa meeshin gochuu jechoota hin taane meeshin gochuu jechoota hin taane barreessuu viidiyoo hin taane fayyadamuun seeraan illee akka nama gaafachiisu sirriitti baruu danda'u qabdu jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo sana jiran jiru ganama nuti sin dhannaa ittuma dhiyoon jira waan ta'eef ganama iddoo sana nan dhaqa guddataan jira naggasaan jira hamzaan jira baacaan iddoo sana jira hin dhannaa waan qulqulleeffamuu qabu seera qulqulleessaa ammasitti garuu wantoota jechoota badaa irraa waan gaggadhee irraa of eeggachuun barbaachisummaa qaba. Keessumaa namoonni biyya ambaa keessa jirtan rakkoon amtuun gaafa sanitti dhufte jechoonni amtuun gaafa sanitti dhufte akkuma amma sinin jedhu keenya waliin jaallatu bar gaafa du'e qofa piroofaayilii irraa wal keewwatee wal leellisuu walii boo'uu gaafa sana filata. Gaafa lubbuun jiru waliin jaalannu gaafa rakkoon nutti dhufne waliin gargaaru sobnee walii boonya sobdanii waliin jaalatina sobdanii waliif hin booyina gaafa lubbuun jirta walii boo'a. Hiriyaa kee bira waa keewwadhu si galee ani abdii geetaachooti rakkadheera birrii lama na gargaaree waan jedhee na gargaaruu dide dubbicha isa fudhata cubbicha isa fudhata jechuudha. Isarraan kana garuu rakkoo hiriyaa rakkoo dararaa sitti dhufu namaan hiikkadhu obboleessan hiikkadhu obboleettiin hiikkadhu nama bira keewwadhu jechoota kee. Sirakkisa yoo ta'e jechuudha. Amma kana viidiyoo baamee amma namni sa'aatii kana daqiiqaa lama viidiyoon kun addashiin poost gootee reefu sa'aatii lama jechuudha. Hanga kana gidduutti amma namni kana argee callisu. I don't know beekodha. Kanaafuu adaraa keessan ofitti deebi'aa of yaadadhaa sekondii 5 6 waan gootan irraa of yaadadhaa. Of ilaala dugda keessan duuba deebi'aate of ilaala akka nama tokkotti ganama iddoo sana dhandhee sirriitti qaamolee seeraa irraayis hanga isaan qoratanii reenfi qoratamee yaanni garaa garaa kaase waan amma aleeksisni kaase Hamzaan achi jira waan namni mana keessa sini kaase hundayyuu sirriitti of galatooma hawaasin gaafadhu jara keenya hawaasin gaafadhu erga namni du'e garuu maaliif ol jaallanna tokko isa kana hunduma keessaniif gaaffiidha eenyu nan gaafadha gaafataadha hundi keenya iyyuu gaafataadha gati ta'eef gaafatamaan hin jiru. Utuu namni tokko amma namni muddamee lubbuu keessa jiru dhiigni isaa 5% 10% isa hafe jedhame akkanatti maaliif ol hin geenye maaliif ol gargaaruu irratti bashaan nu caale eenyu ka summii uummata keessa facaasaa jiru eenyu kan uummata gandaan qoodaa jiru siyaasni kan abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu mormuu mirga qaba garuu dhimma uummataa keessaa harka baafadhaa uummatatti fiddanii hirkisinaa adaraa keessan namoota dadhabanii du'aaf jireenya gidduu jirantu jiru jara haa yaadannume eessanii tokko ijoollee shamarranii akkuma armasii qalbii isin irraadha